Akkamoltan kabajamtoota fi hordoftoota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa lafa jirtan marti sanaagu. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya guyyaa har'aa haala naannoo magaalaa makkaannaa keessa jiru jiraata achi tokko waliin gaaffii deebii goonee jirra inshaallah. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Gamanumaan affeerraa keenya kan si waliin turu ana muhee callaa. Aloo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا. نجا الحمد لله. Muhee callaan jedhama miidiyaa madda nageenyaa irraan si bilbila magaalaa makkaannaa keessa jirtaa miti. Akkuma naannoo kanatti kan argamu. Hayyee buleessa keenya mee yeroo dhageenyu haalli naannoo magaalaa makkaannaatis ta'e magaalaatti wal qabsiisee haalli jiru ulfaataadha. Kan lolli itti ta'e magaalicha keessa garuu makalaakayaan ganda Oromoo keessa qubatee uummata keenya hedduu rakkisaa jira waan jedhan hedduu dhageenyaa osoo isaan achi jiranii ajoolleen yeroo ooyiruu isaanii dhaqxee ciidii fudhatulleen humna kanaan butamanii weeraramaa ajjeefamaa jiranii kaan immoo butamanii dhabamsiisaa jiran wanni adda addaa deemaa jira. Mee ati waan kanarraa maali mee wanni jiru kanarraa akka bal'inaan nu ibsitu barbaanneeti. Kanarratti akkuma jettu hundi isaatu dhugamaa. Amma kan rakkoo ta'e rakkoo ta'e kan jiru lollee butamee lolaa inni immoo namni lafarraa buqqa'ee akkuma ta'etti osoo jiru kan amma rakkoo ta'e argamaa jiru ijoollee nama lama warra addunyaa isaaniitti fuudhuudhaan dallaa jiidii kan seene akkuma isaan jedhii seenanii jarri lafar fagoorraa ilaalee kan dallaa simanii jiidii fudhataa jiran laalanii dhufanii marsanii dallaa jiidii kan keessatti qabanii eegasaan yeroo sanitti achirraa butanii deemanii haga ammaatti bakki isaan geessan haga ammaatti waa tokko hin jiru haalli naannaa kana keessa jiru rakkisaadha. Yee galatoome obboleessa keenya duba amma ijoolleen tuni gariin ogaa dhageenyu ijoolleen tuni ajjeefamteerti waan jedhamu tokko dhageenya gariin immoo reefi isaanii argamanii jira waan jedhamu tokko dhageenya. Mee isin waan kanarraa akka nama naatan jiruutti maal quba qabdan? Garuu mata isaanii namayyaa isaanii wajjinumaan kan jirru kun soba ammaas ammoo har'a kanaaf reefi isaanii gama kanneen iddoo naataa Kodeessaa turaniif kunis sobaa guddaas immoo waadaa kanaa guruubii irratti dakkarraa bilbilanii fuudhanii gatii kan jedhu malee kana guruubii irratti kan gadhiifamu. Ijoolleen eega guyyaa kan butamtee haga ammaatti bakki isaan jiran immoo lubbuun jiraatanii du'anii jiraatanii haga ammaatti wanni isaan irraa beekamu namni tokko namni beekan jiru. Isaan ammoo makalaakayaadhaa federaal poolisiidhaa kun hojii keenya nusirratti dhiisadhaa kun hojii keenya. Kanatti deemtanii akka nuti walitti buunee kanuma wanni jamaa jiru immoo isaan dura akka ammaatti furmaata waan arganneef ni barbaadna kan hojii keenya nu irratti dhiisaa jettanii jara walitti bu'uun barbaadne isaan kanuma kan jaa jiranii garuu immoo nima jaan malee hojiidhaan waan nu barsiisan hanga ammaatti waan jira. Hayyee makalaakayaan yeroo isaaniinoo akka isiniin jedhan kana ni jedhanii isaaniin. Jaraata Amaaratiin. Jaraata Amaaratiin maalitti deemanii wal badannee waan shiraasaan akkana hin jedhanitti isaaniif isinis abbaatii deemee hirmichaa irratti fudhanneef makabalaa jiru garuu isaanii wajjin waan jedhu waan beela tokko hin qabne gadi. Hayyee ulfaadha inshaallah. Tole yeroo dhageenyu kumaan boosin amma achi keessa jiru kun qawwee keessan qabatanii hin deemina manaa gadi hin baasina waan jedhan tokko dhageenya. Isa kana hagam dhugaadha meeshaa malee achi keessa sosossoon kunoo hagam ulfaata. Kunis dhugaadha meeshaa keessan fudhatanii kan biyya kana keessa meeshaa kana keessa sochooba kun qofa haa ta'u meeshaa keessan fudhatanii wafarra hin deeminaadhaa jedhanii dabarsanii jiranii nama tokko kan yeroo duraa rifee irratti mul'attee irratti bu'anii kan irraa fuudhaa jiranii kunis dhugaadha immoo hedduu rakkisaadha meeshaa malee as keessatti deemaa jiraachuun isaan afaan nuti nagaa ta'e nuti sin eegaa jira immoo nagaa kana irratti isaanuma numa qofaa kan godhu isaan olii kan haala keenyatti akkanumatti qabu waan deemnus ammoo hedduun qabnu garuu isaan iyyaaniidha mootummaadha.
mootummaa fakkaatanitti kan deemanii isaan amaaraa isaanillee waan qabatamaadhaan akka nu godhan kana godhuu fi godhuudhaaf deemnu haa ta'u malee hedduu rakkisaadha. Kana dura kan itti jiraannu kan immoo garaatti hidhannee jiraannu meeshaa keenya nama gargar nu baasanii akka magaalaa makkaannaatii fi naannaa jirqabnaa tokko irratti namni meeshaa qabatee deemu jiru namni irratti mul'attee irratti boonee kanarraa isaa jira. Okay, galatoomaadha. Liyyuu Hayiliin akkuma ammaan duraatan bare sanitti magaalattii fi naannaa ishee akkuma fedhetti konkolaataa fi miilaan tolii gadi deema. Bakka dura ammaan dura kaambii ijaarrates itti deebi'ee haaromfateera. Bakka naannawaadhaa bakka itti jedhamu barree gubbaatti ta'anii gaafuma lolaa kaasanii bakka kana irratti gabaanne akkasumas kan deemaa jiranii haga ganda keessaa ganda uummanni irraa baqate ganda ittachaa ganda uummanni gadhiisee keessaa deeme ganda san keessatti gadi bu'anii hamma dubartii bishaan waraabbachuudhaaf deemtu hanga dubartii dafaa qabanii oolchanii isaa gadhiisuu kana kanatti kan jiran. Isaan nagumaan jiran isaan akkuma dubartii afuritti jiran inni harree kan akkasumatti jira ammoo isaan immoo karaarra deemus yeroo tokko isaan ajjabanii maftanii dhaadhatanii kan himaa agarra kana jira. Dubartii bishaan waraabbattu achitti oolchanii karaarraa qabanii oolchaniiti galgala gadhiisanii. Tole dubartoota sanoo itti siqxanii dubartoota san itti siqxanii gaafattaniirtanii waan jedhanii waan irraan gahan itti siqxanii gaafattanii qorattanii isin. Kan qorateef nama jira garuu dhugaa baasanii wanni namatti himan tokko hin jiru haa ta'u malee qabanii guyyaa qabanii amma galgalaa fa'aa teessisanii kan gadhiisan sun gabatamaadha michoonni gaafanii gadhiisan. Hayyee boleessa keenya ulfaadhu haalli jiru ulfaataadha. Mee uummata Oromootiin maal jettati kanarratti roorroon soo akka kanaan jirtu Oromoo yeroo ammaa kana maal godhuu qaba dargaggeessi manduggoon abbaan dhiiraa sheekooleen maal godhuu qaba jettee yaaddamee akka keetitti? Oromoon akka biyyatti nama tokkoffaa akka biyya kanaa laachisee kan uummata keenya keessa dhaamu akka biyya kanaa nama biyya kana keessa jirutti tahee kan uummata keenya dhaamuuf uummanni kun yeroo lolatti lolaan nu miidhanii beekanii hannaan kan nu miidhaa jiranii hannaa kan odoo nu miidhanuu isaan kan barbaadan nuti makkalaakaa fi akkasumas federaal poolisii warra nageenya kana keessa jiruun walitti nu buusuudha kan isaan barbaadan irra caalaa isaan akka nu fiigiree akka duraanitti walitti hirmannee isaan loluuf baanee akka nu isaan loluuf baanan isaan ammoo jaratti burjanii jara nurratti buusanii jara nufichi beekanii kan barbaadanii kanarraa isa walitti wannee akka sana duraadhaa kan weerarnee walitti hirmannu kan dhaabnee odoo tokkoon akka isaan lolanitti hannaan itti jeennee lollee fi beekisaniin dhaamu. Inni lammaffaa immoo warri biyya adda addaa keessa jiru akkuma lolli akkuma qofatti jira lolli dhaabbate tokko hin jiru waan danda'aniin uummata buqqa'ee lafarraa buqqa'ee yeroo ramadaanaa kanaan waan nyaatu dhabee harkaa isaanillee jabaatee ammallee kuma roobnillee nu roobe rakkataa jiru akka isaan bira dhaabbatan kan isaan irraa barbaadnu akka biyya kanaatti immoo akka kana duraa osoo jarri komaandi poostiin makkalaakaayaan biyya kana guutee jiru akka iyyamee walitti hirmatamee jara kan lolla jennee istoomne kan uummata keenya dhaamu. Isa hannaa immoo hannaan kan inni dalagamuu qabu akkuma daandii godhaa jiru kanan hannaan osoo isaan qarree kan gubbaa ta'anii dabarree gama oliifaatti akka loluutiin waan akkanaatiin uummata keenya dhaamu warra keessa jiru. Galatoome abbootiin keenyas zabana mootummaa Hayili Sillaaseetii fi Dargii keessa gaafa humni waraanaa kokka isaan qabe guyyaa dalagataa oolanii halkan fardaan jarat duulaa turanii sirriidha dhugaa baantaa galatoome waan kana uummata keenya yaadachiisuu keetii fi walumaa galatti inshaallah wanti na hafeera jettee yaaddu yoo jiraate kadhumaa carraasiin kana ergaa dabarfadhu. Wanni na hafee yaaddu kana alaa humna keenya humna amantii rabbiin akka nu gargaaru hayyoonni keenya jaarsoleen sheekoleen kan biyya
biyya keessa jirus kan ammoo biyya adda addaa jirus du'aayidha. Lolli jabaan du'aayidha. Akka du'aayii nurratti hirmaatanii du'aayii nu godhanii waan kana yoo lola taate sakkaratti irra waan sun immoo nurraa dhaabbateef akka itti nurra dhaabbatutti du'aayii godhuu du'aayii jajjabeessanii du'aayii godhuudhaan yeroonni ramadaana yeroo du'aayiin namarraa takabbalamtu kanaan uummata keenya akka walii galatti kan hin danda'amu. Ulfaadhu galatoome obboleessa keenya waan gaafii deebii nu waliin gooteef miidiyaa madda nageenyaa irratti dhiyaatee maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu si ulfeeffannaa ulfaadhu siin jenna. Ayyaa, 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 ayyaa,